Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota, jaallatamtoota maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqni keessanis kan isin jaallatu. Ijoolleen haadha keenya qulqulleettii giiftii dubaroo maaramii ilma isaa tokkicha agaduu afannootti nu jaallateen. Nagaa isiniin jetti qulqulleettiin mana kiristiyaanaa akkam jirtuu, akkam turtanii, akkamis sa'aatii kana geessani? Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqa abboota keenyaaf galannii fi ulfinni teessoo isaa kabajaa ol ari'ame gubbaarratti isaaf yaa ta'u. Giiftiin qulqulleettii dubaroo maaramii, ergamoonni Waaqayyoo, toloonni, beektonni mana kiristiyaanaa, hayyoonni hundumti isaaniiyyuu akka kennaa fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Egaa walaloo xiqqoo tokko qabadheen gara keessanitti dhufe. Isheen sunis mata dureen walalittii maal jetti? Iyyi kiristiyaanotaa maaf dhagahamuu didee jedha. Yaa galaana cubbuu diddeetuma guuttaa, maaf qallachuu diddee daangaan cabne diigdaa, fiiguu malee hin beektu iddoo kee wallaaltaa. Gaariif yaraa ta'uu adda hin baafattu irruma qubattaa, qulqullummaa uumaas xureessuuf muddamtaa, dhiiga gatii qabu lafarratti ilaaltaa. Akka dhala abbaan qabnee bahaa gala dhabne ilaalamee hafe dhiigni daangaa malee, teessuma dhabame dhugaan wallaalame, dhiigni kiristiyaanotaa osoo ilaalame dirree Arsii irratti maalumaaf qalame. Dhugaan bahuu didee akka ibsaa gaanii ukkaanfamee hafe. Yaa Waaqayyoo gooftaa maalumaaf calliftaa, ceebboo bara dheeraa maaliif nu hubattaa? Dhugaatu dhabame dhugaa bara abbootaa. Tokko lama jennee bara hin lakkoofnu, jiraachuuf malee du'uuf hin qophoofnu, furmaata nuuf laadhu akka tasgabboofnu. Qalamuun abbootaa inni kan kaleessaa dogoggoree jedhee soorii jedhee dhiisa. Ana kan na dhibu manni kiristiyaanaa kanumaan dabarsaa. Seeraaf kan beekamu wal jaalachuudhayyuu, dhugaaf du'ataa nan qixa hirmaatayyuu, mana sobaa diiguuf dhugaa ijaarayyuu. Baaduu raasuun suni dhama baasuu jechuun sanuma mitiiree. Maaloo yaa Waaqayyoo iyya saba keetii ilaali ammarree. Maaloo dhufaatiin kee maaliif gahuu didee, murteen qulqullummaa rarra'eetoo hafe. Dhiigni ilmaan keetis dhangala'eetoo hafe. Kanaaf dhukkubatuu dabaluutti cime, beekaa keenya hedduu diinan nyaatee fixe. Ija rakkoon cimeef ana guyyaa guyyaan waa'een kiristiyaanaa baay'uma na dhibe. Miidhatuu baay'ate nama itti himnu dhabne, meeqa qalamuun mormaa har'as hin dagatamne. Manni qulqullummaa gubachuun dhumtisaa maal faayidaa fide? Koottaa naan jiraadhaa jettee nu waammatti, bullukkoon qorrine ofitti nu qabdi. Kanaa gatiin ishee kennaan ishee kanuma, nurrattis raawwate raajiin bara dhuma. Madaarratti madaan nutti dabalamee, sabni jireenyaaf eegame baay'een wareegame. Sararriin xiqqaatu daangaa hin qabaatu. Sanyiin mootota durii kan akka Heroodsi nama nyaachuu bare ni ka'e har'asi. Lubbuu gatii qabdu ajjeese ammasi. Akkamiin garaa jabaattanii mee maal goone garuu, tokkummaaf jaalala lallabnaan mee albeenuuf qaru. Dhiisaa lakkii maaloo yaa fira koo, kiristiyaana fixxan ofiif taatu rakkoo. Kana ilaaltanii gaarummaadhaaf naan jettu moo dhala abboota kootii diinaaf dabarsitanii laattu? Lammiin koo yoo gubatu akkamiin callisaa, dhiigni kiristiyaanotaa bee cinaa koorra ciisaa. Kun maaf gatamee ilaalame akka abjuutti, foon isaanii fuudhanii yoo gatan allayyaatti, maaloo salphaatti ilaalan dhiiga saba keenyaa. Murtiin maa dhabame moo kiristiyaanni hin qabu beenya? Isa kana ilaala akkamiin hin dubbadhu? Yaa gumaa naa butee har'as naaf mul'adhu. Eeliyaasin siin jenna atis nuuf owwaadhu. Beenya kiristiyaanaa nuuf fiduuf ariifadhu. Isaayyaas ilaalee kan callise, callisuun isaa lamxii isa badhaase. Osoo kana beeknu nus dabareen callisna. Akka magarsaa badhaasaa saba keenyaaf dubbanna. Akka luba Phexroosiin saba keenyaaf dubbanna. Galannii fi ulfinni Waaqayyoof yaa ta'u.